السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتي يا سبرا هندي كسم بكم جرتني نجينا ربي اسم براجراتو ودوق ماجيسا سنف قبلة تنجرا النسمالي واي غرتي باسفرت والقبته واي باسفرت والقبته ودوق ماجيسا دجراچو كوم بكمو موتوما غرتي اجا باسفورا هانغاتكو اتامي خرابيا غلچه جياتكو لاكايجرا خنا خيسا غرو ورن غرتي بيا رابا جران اكسم غرتي افريكا بيوتن غرتي خنا باسفور غرتي دورسه خنا جراچو ورن غرتي بيا رابا جرو افريكا خيس جرو يربا يدا غرتي خنا جرا غرو ارنا امانتنا ودوق ماجيسا غرتي امانتنا جرو ورن غرتي بيا خيسا خن غرتي جاء سدي دورا جاء أفرد دورا شان دورا جه دورا كنا إشارة خنّة باسفورا غرتي إجتا جرو نما كم سدي في إبشان مكان ثاني ميجريشني متأنسى جراچو نمون خوني كم مسرت غرتن كنا نمون غرتي إشارة خنّة ثانية هنگام تغرتي إجتا جرتن مكان خيسين غرتي جام خيسة تغرتي يونا فرقتن إسني في اللالات شورا يوكان مو جام تلغرام تغرتي يو غرتي مدبستن لينكي مكان خيساني لالا إس يجراتي إسني في درجاتو تكستين جام غرتي بلبلاتين إسني في فول ملا يوكان مو فول إيشو ملا هندا فوقرو ميجريشن ديمتني لالو هندسنيچو يو غرتي مكان خيسان كجورته دايركتي غرتي ميجريشن ديمتني باسبورا ميجريشن إسني في كناچو وري غرتي مكان خيسان غرتي متأنا جرو ميجريشن إيتني باسبورا أركاچو هندسنيچو دا ودون جورتنا نموني مكان كيسان غرتي متأنا جرو ميجريشن ديمتني باسبورا فوداچو دنديسنيچو دركما بوستا غراغرا ديمو قبدني دايركت ميجريشن ديمتني باسبورا فوداچو دنديسنيچو ميجريشن نموتن غرتي مكان ساني متأنا خنا ميجريشن غرتي غوجاني ني خيسميسو غويا الادا يوكانمو غويا سانداي غويا هوديچو غويا خنا خيسميسا ديتاني warra maqaan isiniif ba'e fudhachuun deessan jechuudha. Galata malfaadhaadhaaf viidiyoo kana laayik share godhati namoonni birangaa namoonni gartee YouTube channel yaasuu birraa isa lamaffaadhaaf maatiin ta'in subscribe godhadha maatiin uftaas ni jaa galata malfaadhaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yaasuu birraa hundi keessan bakkum jirtanitti nageenya rabbi isin bira yaatu. Har'aan tana viidiyoo kana keessatti waan 2 3 4 kan isin qabatin jira. Ani yeroo hundaa waan gartee itti amanee waan isin gartee isin fayyadaa jee isnifin dhiyeessaachu sanif namoonni gartee yaasuu birraa subscribe gootanii maatiin ta'in YouTube kiyya irra galaatii subscribe godhaadha. Viidiyoo kana immoo gartee kana hunda bira ga'uuf like share godhaadha comment illee barreessaadha. Garuu isin ajaa'ibachuun maaliif yeroo hundaa waan gartee qabatamaa waan dhugaa isin fayyadaa isnifin dhiyeessa chaanaala kiyya gartee hangamatti 100 hin galle jechuudha. Guys shame on you nama dila kana qabaanne subscribe 100 takka guutuu diduun keessan hedduun ajaa'ibee garuu hundaaf rakkoon qabu warri gartee subscribe gootanii maatiin haftatan galata malfaadhaadha. Ammallee garuu ani hangi hunaan maloochuu fudhati gaafat 100 200 500 miiliyoona nama mala shaallaayi garuu subscribe godha guys galata malfaadhaadha. Arraan tana viidiyoo keessatti wanni isin qabadhe dhufe tokkoffaratti waa'ee gartee shamara kontiraata yookaan immoo xalabaan gartee biyya arabaatti erguuti wal qabatee namoonni tokko keessaan dhufan jechuudha. Akkamitti gartee shamarran biyya arabaa ergitanii nuti gartee sudhumaa jirra hin arginaadha ijoollee gartee karaa biyya arabaa hin arginaadha warra jiruun jiraachuu. Tokkoffaratti mootummaan ammaan tana karaa seera qabeessaan shamaraaf jechuudha. Ajeensi shamaran gartee biyya ambaa deemanii dalagachuu barbaadan karaa seera qabeessaan ulaagaa guutee ergaa jiraachuu gama ajeensitiin ergaa jira. Namni keenya karaa baharaatiin bishaanitti dhumuurra yookaan immoo saharaa gartee arabaa keessatti dhumuurra yookaan immoo biyya gartee arabaa Saudi Arabiyaa yookaan immoo biyyoota arabaa kana keessa seenanii achitti gartee seera malee jiraachaa shurxaa dheessaa yookaan immoo rakkina garaagaraa keessa galuurra biyya isaanii irraa karaa seera qabeessaan toltus hammaatus rakkinni xiqqooxiqqaallee yoo jiraate baasabooraan yoo gartee biyya namaa gartee yoo adeemante irra furmaata guddaadha jechuudha. Karaa baharatti dhumuurra karaa seera qabeessaan yoo deeman irra furmaata guddaadhaan jiran. Namni keenya gartee ammaan tana karaa seera qabeessaan deemuu eegala malee duraan namni deemuu hin jiru yoo dhugaa dubbanna jechuudha. Namni deemuu uummata gartee biraati. Warra gartee wajjin biyya qabnutu karaa seera qabeessaan deema akka gartee nama gartee isaan qoftiin gartee akka gartee nama sana xaleetti nama keenya gartee ammaan tana waan kana jira janneeti itti himaa jirra jechuudha. Ammallee gartee ani asirratti waan jiru shamarran tokko namoonni gartee Dubaay ta'e Kuwaatar ta'e Saudi Arabiyaa ta'e Joordaan ta'e deemuu barbaadan baasaboora qabaanan karaa seera qabeessaan gama gartee ajeensii keenyaatiin ni oofaachuun asirratti lakkoofsa imbaasiidhaan hin kannaafan yoo Dubaay ta'e lakkoofsa imbaasiin hin kannaaf koomunitiin hin kannaaf lakkoofsa koomunitii gartee achiin hin kannaaf lakkoofsa kiyyan hin kannaaf lakkoofsa gartee ajensiidhaan hin kannaaf yoo rakkinni si mudate na qunnamii imbaasii qunnamii koomunitii qunnamii ittiin himaachuu nin gorsaachuu hanga ammatti namni gartee gama ajensii keenyaatiin oofe namni tokkolleen gartee kan rakkinni narra gahee kajuu hin jiru jechuudha. Asirraa yeroo gartee nama tokko oofnu ashuraansii isaanii foormii guchisna rabbi gartee isinti fedhanii yoo gartee makiinaan dhoytee kaduutu taate yoo gartee rakkinni garaagaraa gartee irra gahu taate maallaqa gumaa isidha gartee nama fudhatu foormiin guunnaa fi waa hunda guunnee fi akkasitti kabajaadhaan gaggeessina jechuudha. Achirraa illee gartee siitee manni dalayti sun siitee jira eenaatee jira rakkinni hin jiru tole hayya alhamdulillah yoo rakkinni jiraate rabbi gaditti inshallah na qunnamin jaanan
akkanatti geessaa jechuudha. Maaliif namni keenya gartee baharaan gartee deeme baharaatti karaa seera malatiin dhumurra karaa kanaan furmaata guddaadha jechuudha alhamdulillah. Inni biraa immoo abbaan ifin faarsu hojii nuuni dubbattee jechuudha. Ani keessaan shamara hedduu baay'eetu rakkina akkanaati jira rakkina akkanaa jira kaju kagartee waggaa meeqa dura deemaa jiran. As taa'itiin keessaan furmaata madaamii isaaniitti wajjin haasa'ee furmaata godhee fi maallaqallee akka isaan konnan godhee fi yoo gartee community imbaasii qunnamuu fedhalle imbaasii qunnamsiisee furmaata godhaaf jechuudha alhamdulillah. Inni lamaffaadha namoonni gartee waa'ee kaargoon gaafatan kaargoon kan ergamu Finfinnee qofattee jechuudha. Isin Finfinnee dhuftaniitti fudhattan malee yookaan Jimmatti yookaan Shashamannatti yookaan Dirdaatti yookaan Hararitti kaargoon hin ergamu. Kaargoon Finfinnee dhuftaniitti immoo booleedha. Kaargoo maqaa keessaniin ergitanii yookaan immoo maqaa maatii keessaniitiin ergitan dhuftanii fudhattan malee kaargoon biyya bakka isin ganda keessanitti hin ergamu kaargoon. Yoo gartee immoo jumuruuka ta'e yoo gartee karaa baharaatiin kan ergamu ta'e jumuruuka fudhatanii jechuudha. Jumuruuka qaalletti dheexanii fudhattan meeshaa kaargoo keessan. Inni sadaffaadha immoo waa'ee gartee Awurooppaa deemuudha namoonni gartee gaafatan Kanaadaa namoonni gaafatan waa'ee kanaatiin wal qabatee Finfinnee keessa hattuu baay'eedha jira. Ani Kanaadaan isin ofajee namoota hedduudha jira kan garteen qabataman gartee irra gahee jechuudha. Nama lama sadii akkana jira. Kanaadaa isin ofnaa jedhanii ani namicha tokkoon beeka biiroo bakka sadii qaba. Makiinaan gartee inni deemuun makiinaa V8 dhaan deema. Ajaa'ibiidha qaba namni kuni nama kana hattuudha itti hin amantu jechuudha. Biiroo takka markaattoo qaba takka araa kiiloodha qaba takka mooboolee qaba oofisa jechuudha. Nama Kanaadaan siin oofaa jee jalqaba qarshii 200 250 kan irraa fuudhaa jechuudha. Egaa hanga irraa fuudhee nama kana inni hattuudha ta'e shakkitu. Makiinaan deemuun makiinaa V8 dha ajaa'ibiidha qaba ni amantaa jechuudha nama kana. Maallaqa namoota baay'eerra maallaqa namoota hedduurraa gartee kanatti jalqaba qabdii 200 kanne 250 kanne jee maallaqa nama ijoollee hedduurraa maallaqa ol qabate guyyaa kan biiroo cufate bakka tana bu'ee hin jiru jechuudha. Kanaaf waan gartee biyya alaa maaliidha maali ta'e gaafatan an kana waa'ee kana gartee hin beeku. Finfinnee keessa rakkina hedduu jira hattuu hedduu jira ifee gadhaan isin hin jaani waa'ee Awurooppaatis wal qabate Awurooppaanis namni deemuu fedhu namni gartee seeraan gartee deemuu barbaadu yoo keessan qonname ulaagaa gartee inni guutuu qabu isinitti himan. Ulaagaa gartee yoo Awurooppaa deemuu feete ulaagaa gartee guutuu qabdu sittiin hima. Ulaagaa san guunnaan daayirektii ati gartee mataan kan ka'e imbaasii deemte imbaasiidhaan gartee fiizaa harkachuu hundeessaa jechuudha deemuu hundeessa. Kan sinirraa fe gama gartee dallaalaatiin gartee biyya Awurooppaatiin deemaa Kanaadaan deemaa Kanaadaadhaan deemaa Ameerikaadhaan deemate akka maallaqa keessan gartee hin kasaaren isin jaane jechuudha. Inni afuraffaadha maalin jaa hin gahu ni gaha viidiyoo kana lala uummanni keenya karaa seera malatiin deemanii gartee akka itti rakkatan viidiyoo kana laladha. Kattiyaanu sulaalaati xumuraadha. Garuu laayik share godhaa komentii keessan barreessaa. Isin jaalladha isin kabaja. Aboo kun warra gartee asaabii keessa akka nama buqqaasanii gartee kana mootummaan huutiidha akka nama buqqaaftee nama yaasu jiran karaa suudii deemaayee gartee karaa daangaa suudii arabiyaa irratti akkana nama yaasaa jiranii kun hin deemtu jaa kun ni deemta jee asitti akkana nama waliin dhorkaa jiran jechuudha. Abaan sommanaatiin akkana nama godhaa jiran. Ayyaana makeenya. Ayyaana makeenya.